milkaa'ee miiboo fa'i. Deemi abshee. Abdi. Awal gasi keessa maal? Isin darabee. Maal kanatti shunu. Karama kaccee. Firanteessu. Karam deemtana si jirjina. Ani maan deema jeeti. Barwaan isin taatee beeyne beekta. Takka amala kana irratti hin garree waan haarawaa beektan beeyne maal akka isin taatee. Baraanis waa si himuu fadhee mana keessatti xiqqoo natti ulfaate. Maalinni. Baga gabbaatee. Maalinni. Ni beektaa. Alaakuma beekamu yeroo hundeeru nama dalagaati. Gizeen dalagaa dhaqe. Gizeen dhufu manatti ittiin dhufu. Nyaata manatti nyaanni hin godhamu. Nyaata alaa bitti. Maallaqaan silaa walittiin qabadhee bakka guddaan gahaa jee torbaanuma tokko keessatti maal hin jiru. Deemtee barcaa gootii ganda keessa. Maal haasoo jiru? Narraa fiti gaa dura. Ganda keessa deemtee barcaa gootii. Dhiira biraatii hojii deemtee. Bakka hangaan ammaraachuu goota akkana goote baqa. Qabeenya nan qabu hunda na harka fixee egaa nam miskiina ta'e booda dhiira jalaa bira kutte nama maallaqa qabu jala jechuudha. Wanni anfaru naaf taate arra milkaa'e. Maal taate Fatiyaa? Fatiyaa? Hai maal si dhukkuma maal taate? Maal tokko na si godhe? Waan na dhukkuba fayyada kan sana maaf ta'uu danda'anii cinqaminati. Maalittiin beekan gurbaa agarra lafuma kuftee maal wal beekani? Gurbaa agarra lafuma kuftee wal beekani maal? Na dhukkubaa miidha waan fayyadamanii beektaa kan isaas fayyadaan deemtee hin jedheemi. Sanumaaf yaaduu cinqamin. Bakka qoyii keessummaan fidelaalee wayyoo itti amma akka. Omaan na dhiisanii beektaa akka dhukkubbisu. Hayyee Ifa manaa fi hayyee rakkoon qabu bakka. Ciisini dhufa. Wayyaa mataa kiyyaa. Amma namni akkaan isa arginaanii lafa dheedhii beekanii miti. Hayyee bakka biin godhamee annaaf hima. Rabbi Allahummaan na fuudhi. Hayyee amma maal barbaacha dhufemee amma geelee kiyyarra amma deemee isillee kiyyaa jiruu si balleessuudha. Hayyeen isitti maal jedhetti hima. Namni itti jaallattu namni itti amantu kana kun jaarsa kiyya duraan san jedhaani nama akkas dararaa sanniin dararaan ga'e jedhetti hima. Kun ta'uun qabu yaa Rabbi yaa Allah. Hayyaan ammaa. Yaa Rabbi yaa Allah. Hayyee absee hoo maal jedhaan? Maaliif lafa dha'ee jedhaan? Isii waan na dhukkubu jedheen absee takka biraan lafa dha'ee hin beeku maal ta'e biraan lafa dha'e maal ta'e jedhaan meenam. Jaarsi kiyya mana kiyya dhufu jaarsi kiyya duraanii jedhaani. Kunoo maamiti hanga hanaan hayyee kamiin godhetti taphataa jiru siittis amma osoo hin argamu jalisa hayyee maal jedheetiin ifaa. Jiruu fatanaa iddoo heddummaatti tana maaliif jiruu carraa hiyya gootaati. Sababa isaa dhukkubsadhee kana dawaa fayyadamaa idmee hiyya guutuu kiniinaan jiraadha sammuutii akka maalli na godhe. Hayyee ammaas jiruu hiyya keessaa maal barbaada yaa Rabbi yaa Allah furmaata keenyaa fidi. Akka nama absii fakkaatu naa ibidde kanatti Rabbi yaa furmaata. Hayyeen ammaas absee jiruun dhiituunis laaqamuu deemti hayyeen maal baay'ee naa wayya. Ay, guyyaan irraa nu ooleeti. Tiyaan dummaa dawwalaa oolti gaha. Sangaluu fi qoy namni kun gisee jibban. An duraanuu isii fadheetiin miti. Waan hin fadhisanis galmanaaf gahee jira. Eenyumaan irraatti madhiiroo. Wallaahi hin kaasu wallaahi dawwalaa oolta malee. Eega kalee namni dawwalaatu moo olaa qoy. Qoy
Qoy silkiin kaasu dubbiin tun maal jechuudha qoy akkanni. Mana sanitti na dhiisee deeme. Fatiyaanis isa agarraan lafa kufte. Dubbiin tun waan walitti dhufuun qabu. Maal isa rakkannee qoy maaltu naan galee. Oo. Hani isin fadhu bakka an kaasu. Isaa akka magalaaf nama kana. Cufadhuuti yaan hin kaasuuti. An duraanuu wayinsi jaaladheeti yaan haajaafin deemuu ture haajaa san beetiin jira bakka naagee jira. Sin fadhuu haaluma dabalaa walisa. An waniin an fadhe naa milkaa'ee jira. Kaayoof karoorra kiyya galma naagee jira. Dabalaa oliyaa anis hin kaasu. duruu bari'eemu laa ilaaha illallah saanuma deemti. Fatiyaa Fatiyaa Yeesa kuttee hoogganamaansa Yeesa sin jirtu Fatiyaa Joonu kanan kuttee mee ammaan tana nyaatallee kanuun godhin nama kana mana kana dhiistee haram deemti. Maaluma ganama hafaatee haram deemte ammaan tana eessa deemtee ammaan tana. Hara isin deemtuun raabee kaasan. Maan kaafne qoy silkee ammas akka silkeen an dhaqee kaasuuf feeti. Takkana qabattee osoo anaa badee eenyu bira deemti gaa hanaan bira deemti gaa hanaan bira hanaan. Hello. أنا كم نجاف يا؟ بس أنا كيف يا الحمد لله. ما فتيان خلنا بتك. فتيان نفني نبرة. سبيرن جرتو. أي بقى دي فما أي سرابش. ركون قوية تاتي. أي بقى. أنا تبين تنانقل أبسين سلكي نزل عن قاس. يسين اسمه نجرت. هاي كنا ما خلنا أنا ما أنت أي سديم تيجي. قوي ما فتيان سنافنين دولة. إيش الديم تيسي؟ مو دبي مجان خلينا نجي سنتو لقال.
Maallaqaan nu silaa walittiin qabadhee bakka guddaan gahaa jee torbaanuma tokko keessatti maal hin jiru deemtee barcaa gootii ganda keessa. Maal haasoo jiru? Nan raafiti gaa dura ganda keessa deemtee barcaa gootii dhiira biraati hojii deemtee bakka hangaan ammaraachuu goote akkana goote bakka qabeenya nan qabu hunda na harka fittee egaa nam miskiina ta'e booda dhiira jalaa bira kuttee nama maallaqa qabu jala jechuudha. Dhiisi akhi wanni jiru numa jira dhiisi. Akkuma arguu jirtu kan. Guyyaan akkami nagaa akkamidha? Eessaa dhufteeti? Jettee haa buusu yaa biraa hin dhufte. Maal akkama qaatee deemtaa gara? Rahuu jirta akkamiin godhu? Hayi cireenoo qursii nyaannu akkama qaatee deemtaa? Faxaara guyyaa boqonnaa keetti duraan turtee sa'aa booda faa nyaattaa mi gabbaatee raftaa riba. Maal jechuu? Akkam jechuu? Rahuu jirta jedhee misa. Hayyee rafuutti hin jira. Telefoon hoggaan sibiil biloomaan kaase. Manatti hin dhiisee deemaa nuun irraan fadheetiin deemeeti. Nyaataa mi ammaan sii godha nyaata hin eegisu. Akkamiisa yaa akhi. Maali namni akkanaa? Absayyee nyaata godhu. Nyaadhu gaa. Hai hiraata nyaanne maali hoo taanee biinse absee hiraata maaliif hin nyaati siin taane kaa'imee ayyee juuza kana dhugi faxaraa sii dalagaati koo hanga achi juuza kana dhugi sawa faxaraa sii dalagaa uummata feetu sana amma. Absayyee isa deemu faxaraan lagu jiraar garuu waan yaada tokkoon naan dhufee si bara dhufee laali. Yaada maali? Kaleessaas mana ollee irraas mana ollee mee awutii baanee magaalaa nyaannee. Awutii? Yeroo hunda mana keessa waan ooluuf gaa
gabbaanee akka aawutii baanee arraba shanannee galleechuu fedheeti. Aawutii. Akalee biroo olte sin hojii baatee hoo? Maal jechuu? Hayi. Akalee biroo olte. Akkam isaa dubbiin? Lakkaataa namoonni hiraatallee nama dachisiisan bulchanii juusallee lafa laalee ka'ee bara harkee. Hayi. Yaa Rabbi yaa jiruun diitu akkam ta'uu jirti. Ammaas kunis akkasina jijjiiramuuf deemaan se'a. Yaa boon abaasaan qabaasa. Waan manuma kana keessattuu dadhabadde wallaahi jiru bosanaa ka'eetiin deemanillee ofirraa. Aara buufadhu fateeti. Wanni kun hin argitee addunyaan tun wal faraqa. Si galemti dura aara buufadhu ati gana xiqqoodha. Rabbi waan kam hunda si qoree aara kee buufadhu dura of dhageeffadhu. Qophaa teessee of dhageeffattee jiruun teetun akkam tahaa. Dalka qofaatanis ni beektaa akka inni na godhe dararaa jechuun maaliif rabbi carraa keessa kana godhe hin beeku. Lammaffaa immoo amma maal barbaachuu dhufe? Hayi mana kiyya dhufee barabdiin. Lammaffaa immoo halaaliif fayyadamuu jira. Ani siituun himne maal jedhee itti himu. Na bilbiltee si amma miskoola jira akka gaafa jira nama na bilbilaan kaasanii gaafas maal taate naan jennaani nama waan na dhukkubuuf jedhee malee maal jedhee itti himu. Hayaa habseen akkamitti jiran? Hayi habseen laal gaafa dhingaddaa si bira olisan ni beekame. Guyyaa sun guyyaa boqonnaa isaati gaafa si kalee si beekiyaa. Guyyaa boqonnaa isaa inni fatara daddafee nyaatu mana irraan bahu yookaanis galgala fa'aa baha. Kanaafuu sibira walii beellama qabnanii beekame gara maaniin rafuu jira faxaree hundi dalagee wayii qe'ee nyaatamu jedhee hulaa cufee sibira oolleemi wayita sibira galu gaafa abseen dhufe san gaafa abdiin nu bira dhufe san hanaafaan nu bira dhufan san irraa eegalee saalala rafuu ture si galee nuti nu kan achi bulee achumatti biraasota hidhee biraa gabbee galgala isa dhuwaan dhufu kam nagaa hojii nagaa buga dubbisuu jira matsaafa maal lagu sana arguutti hin jirtu jannaan jedhe. Hayi jala labseetu maal taate naani eessa ooltee dhufte. Akkan talaa buutii yaa biraan oolee. Bakka jechuun deebiin taa'anii kanaan deebise faxaran dalagdu maali. Hayi faxaraa fi galgala bakka nyaataa mi amma nuti dalagee dhufee nyaata fidee dalagee biraan kaaye. Nyaanni sun akkasii bulee ganama itaan kaa'u. Maaliif nyaan? Ani maalittiin beeka wanta kana hin dubbachuun fedhuuti. Samboolii ganama nyaanni kun hin taaneef jedhee kaa'anii juusa daakee itti kennee biraa ol deebi'ee. Wata nyaata dalaguuf aannan waadaa keessatti illee uffata uffachaa jira mana libaasii. Eessa deemuu fi absee biraan isiin taaneen si'aatii mee guyyaa rabbi mana oollu kota irraa hospitaalee ala nyaanni bakka guyyaa keenya dabarsinee dhufnaa jedheen. Deem kama galee si baasisan. Biraan oolee mee gaafas kaa. Deem bikkuma kaleessa oolte san deemsin jaamoo. Akkas naan jedhee siif galee takkaara wayita akkasina jijjiiramsaan amanuun ni ulfaata. Absee akkanatti hin beeku haalli siif himee jira amala isaarraa hedduu akka nama gaariidha. Namni abdii sana irraanfachaa jiru kinaa jijjiiressa ture. Amma takkaa wayita akkana ta'an. Kan si gaafadhu abdii fi abseen akkamii walitti saahiba ta'an? Saahiba hin taane bar. Inni abdiin sun hanaan boyfriendii keettee isiin na barsiise hanaan mana fiddee. Duuba si gaafadhu. Ati ma inni miniif hanaaniif? Maal jedhee ittiin? Ittiin takaa hayi maal taate ati? Osoo mala isaa beektu moo saahibateetti barsiif? Ni miidhamtii barsiin iddoo akka jaalatti. Mara kun qabu
takka dilana booda miidhamurraa muuma miidhamtee irraa citteera bareeda. Fatii dhagaye si galemti sammuun ta'e koodha dhagaye narraa fudhadhuuti ittiin booda ni miidhamteetti waan booda fi yaadiin booda yoo tamma inni mini fi yoo tamma addan baasin booda daranuu miidhamte inni amma tanisi jaallatee osoo dhufin revenge godhu dhufe sirratti si galemti. Anaaf saddaan baasuuf dhufe reen. Duuba horee. Amma bara. Atama maal godhuu qabda absee fi illee. Hanga ammaa naan bilbilli hanga namaan bira dhufee mi hanga ammaa. Maali dhufitti ustareet absee fi illee ibsuu qabda naan fi illee ibsuu qabda. Kana absee fi illee miti akka duraan heerumte. Inni maal jechuudha inni beekee. Duuba ni himtaaf kaa'isa jettee ma ustaati hayi. Sala kunuunti sirraan ga'u kaa maalti si aarsi ni himtaaf akkana kanaa kun abdiidhaan namni kun. Inni ammallee bilbileen barbaadeen ammaas nafsus barbaadee manatti dhaqee himaa fi. Bultiin tun fatee ati galamti gizee takka oowwe takka jalaa qabbanaa soo atiin sallaaltee wantan jedhama. Badii tiyyaan beeku maaliif akka inni kana. Gizee hundaa heerumtee bahuun faayidaa maal si qaba amma kan heerumte kan duraan nagaamte nagaan ta'i bultiin seenanii bahuun faayidaan qabu. Nimi dhalaa takka heerumee baanaan maqaan isaa hoo maqaan ni bada si galamne lammaffaa rabbi si godhee heerumtee ammi jaarsa hilkitti qabattee hamaa ta'us garuu habseen hamaa miti si galamti. Jaarsa kan balleessine si himee jiraame. Maal sababa malee eegaa abdiin dhufee batee malee hin banne kaanne jaarsa akkamitti qabattaree hayi yoo inni owwaa taate jalaa qabbanoo iteetti takka soo jiraata malee. Barbadii isaatu hin beekne ansila maal andas. Egaa fattaka sababni amma abduma malee waan takkaa miti bar. Meetara gaggeef dhageeffadhume kanaa heerumte kanaa baate kanaan heerumte kanaa baate amma kanaallee yoo sii kan mala kabiroo korte maal faayidaa maalii qaba hundarra deddeemurra maqaa keetiifillee badaa faamilii keetiifillee maqaa faamilii keetii balleessitee habseen nama nagaati addaan hubadhu abdii himiif abduma waan kana godhu jira halaanillee him abdiifillee nama hundaafuu himi dhugaan jirtu haa baatu sii galemte jiruute jiraadhu garuu si biraa hin deemamma taayidu waan isin jee kana dhageeffadhu. Kalikitti yaadu waan isin jee kana. Yaa Rabbi yaadummaa furmaata kennaa. Garuu maaliif carraan kiyya kun kana ta'e? Hatiyaa sana da waree nambara isaa irraa fudhadhe kam. Kana wayyo. Biloog godhe gaa duraanii. Mana dhaabachuun qabaane. Hello, halaan bareedduu. Hai. Esa badee abdii esa silkiin kaastu maaliif silkiin jalaan kaas? Sirraa badee mi bar wanta laayina kiyyaan irraa badee bar silkiin kiyyallee wanta taate. Akkasii. Hayyee. Waan isin jiru gaafa dalagaa takka seeneetiin bar egaa saayiban qabu ni wayitaame nambara absee sanna argime mucaa dhiyoo mana isaanii nu geessite sangaa. Sifni ergaa yoo nambara absee ammaan sif erga. Hayyee. Dafi ergi dafi. Ergite hono. Bareedduuti ya dhiifamaa biloogiin si godha gammaas. Ana jumaamiin si barbaada duraanaan. Biloog. Maal salaama. Yaa haa nambara isaa qabadheetiin amma. Hello, assalamu alaikum. Oh, absee biroo yaa kan. Nabeete. Ana abdii dabar. Jaadiyoo mana dhufe. Akkamiyo. Ati mana kee hoyyoote. Hayyee. Natti ajamte. Tu rakkoon qabu hawala argina si argamu fada. Akka hayyee boriyootes bareedaadhe. Hayyee boroo argina. Hayyee absee hayyee biroo.
wanni hundi tartiibaan naa dhufu jirtii fi natti haajame amma akka duraanii daranitti hajibee wanta godhuun qaba. hanga ammaa naan bilbilee miti garuu nan gibee meekkana dararamaa jiraadha kanaaf wallolee sanii wallolee kanaaf yoo addunyaa kanarraa of galagalee